Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube nageenyi keenya kan jaalala bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jechaa guyyaa tanaa qophii addaa qabannee jirra. Qophii keenya guyyaa tanaa qophii addaa kana keessatti obbo Lammaa Magarsaa maalitti jiranii fi muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad maal hojjechaa jiraa fi obbo Lammaa Magarsaa xalayaa gabaabduu ergaa guddaa of keessaa qabdu masaraa mootummaa keessaa baasanii akka jiran kan isinitti himnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya gabanumaan sagantaa keenya kana tursiifne isin biraan ga'uu keenyaaf nu of kolchaa isiniin jenna. Qophii keenya guyyaa tanaa keessatti obbo Lammaa Magarsaadha maali jiranii masaraa mootummaa keessa ta'anii ummata keenyaaf maal dabarsan waan jiru qabanne dhufne jirra. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya har'aaf qabanne kan isinitti himu ana Mu'aa Oromooti. Hagadhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha gabanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatinaadha. Obbo Lammaa Magarsaa barreeffama addaa barreessuudhaan xalayaa ergaa guddaa of keessaa qabdu ummata isaatti gad erganii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa jalqaba akkana jechuudhaan eegalanii jiru. Guyyaan torbaan ji'atti jiini ammoo waggatti lakkaa'amuun lubbuudhaan jiraanne har'a geenye jirra. Ormi akka itti bulte beeka malee akkamitti akka bule abbaatu beeka jedha sabni koo Oromoon jaallatamaan jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa haasawa isaanii yookaan xalayaa isaanii kan ergaa kana mata duree godhachuudhaan eegalanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa itti dabaluudhaan rakkoo qaba jechuufi miti nagaa kooti. Adeemsa jireenyaa kana keessatti saba kanaaf waan ni fayyada jedhee yaadu laphee qulqulluudhaan hojjechaa tureen jira. Obbo Lammaa Magarsaa itti dabaluudhaan gaacheenni koo yoomiyyuu ummata Oromooti. Kaayyoo ganama qabanne ummata keenyaaf waadaa galle salphatti waan ganne bira tarruu miti. Obsi yeroof kaayyoo malee sodaa akka hin taane namni kamuu hubachuu qaba. Gantootaa fi kolkoleen daandii gubbaa kaatee qabsootti makamtee kaayyoon dhugaa ummata Oromoo daqiiqaa tokkoofillee gara boodaatti hin deebi'u. Kaayyoo fi galmi qabsoo Oromoo abbootii keenyaan nutti kenname duulaa fi aarsaa barbaachisu kamuu ni kafalla. Qabsoon Oromoo kan murna tokkoon ugguramu miti. Kaayyoo dhuunfaa galmaan gaachuudhaaf kaayyoo ummata keenya dagachuun wallaalummaa yookaan safuu guddaa keessa nu galcha. Kanaan dura qabsoo saba kanaa murna tokko qofa harka galuuf yeroo carraa argatetti ummanni Oromoo ummata biyya kana waliin ta'uun gabrummaa jalaa of baasuuf tattaaffii cimaa gochuun injifannoo galmeessee ture. Haa ta'u malee injifannoo booda waan itti ifaaje argachuuf dararaa guddaa keessa darbaa ture jira. Ammas dararaa san caalu keessa ummanni Oromoo darbaa jira. Qabsoon saba Oromoo qabsoo har'aan tana eegalte osoo hin ta'in qabsoo bara dheeraaf mirgaa fi eenyummaa isaatiif Oromoo lubbuu itti dhabaa turee fi akkasumallee wareega qaqqaalii itti kafalaa ture jira. Qabsoo bara dheeraaf taasifamaa ture kana keessatti gatii guddaan itti kafalamee jira. Gatii guddaa itti kafalamee dhufe kana keessatti tibbana kan faayidaa argamsiisuu fi firii argamsiisuu jalqabee jira jennee osoo abdannu danqaa baay'ee hamaateen osoo hin milkaa'in karaarraa maquu isaa waan nuti haalu dandeenyu miti. Sanirraa kaane yeroo nuti humna godhanne akka sabaatti daandii tokkorra yaa'uu eegalletti wanti akkanaa kun nu mudata jennee yaannee hin beeknu. Saba kana ganuu yookaan sobu waan hin barbaanneef yeroodhaaf qobatti of baasuu filadhee jira. Wantoota deemaa jiru fagoodhaa ilaaluuf murteeffadheetiin jira. Kanaaf jecha sabni koo tasgabbii akka dhabu yookaan abdii akka kutatu waan hin barbaanneef callisuudhaan filadhee jira. Ammaaf kanumaan jechuu barbaada. Yeroo biraatti carraa argadhetti fayyadamuudhaan rakkoo jiruu fi danqaa nu mudate isiniif ibsuuf nan yaala. Garuu hanga ammaa carraa miidiyaatti fayyadamuu hin arganne. Warroonni obbo Lammaa Magarsaa maalii fuula miidiyaa duraa bada jechuudhaan gaafii dhiyeessitan yaanni keessa naaf gala. Carraa argadhetti fayyadame waan saba kootti abdii horu yeroo dhiyootti qabadhee dhufuufin jira. Sabni Oromoo abdii kutatee akka of duuba hin deebine abdiin qaba jechuudhaan
Doktarri kabajaa obbo Lammaa Magarsaa xalayaa gabaabduu masaraa mootummaa keessaa erguudhaan ummata Oromootti abdii horanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa xalayaan ergaa isaan erganii ummata Oromootti abdiin horaa jiran kun masaraa mootummaa keessa taa'ee paartii biyya bulchaa jiru paartii Biltsiginnaa yookaan kan muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin hogganamu kana ganee waan jiru fakkaata. Haa taatu malee namoonni baay'een waraqaa masaraa mootummaa keessaa beekanaa fi eenyuun akka ba'e baruudhaaf yaalullee garuu waraqaan kun masaraa mootummaa keessaa kan baheen qondaala mootummaa yoo ta'u maqaan isaanii akka yaramuu fi eenyu akka ta'an himamuun hin barbaachisu. Yeroodhaaf maqaan isaanii akka yaramu namni kun hin barbaadu. Obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessa taa'uudhaan ummata isaanii kan abdii murachaa jiru qabsoo Oromoo kanarraa abdii itti horaa jiru. Obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessa taa'anii osoo muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmad hin sodaatin waraqaa gabaabduudhaan ummata isaaniitti abdii horanii jiru. Haa taatu malee obbo Lammaa Magarsaa guyyaa kaleessaa Dr. Abiy Ahmad koree araara isaan jidduutti buusu gama isaaniitti yoo ergan obbo Lammaa Magarsaa koree kana jalaa araara obbo Abiy kana diduunsaatis dhagahamaa jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa mana isaa jireenya Finfinnee keessaa fuudhuudhaan erga masaraa mootummaatti galchee bubbudee jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa mana isaa jireenyaa keessa yoo taa'e yaalii fincila narratti gaggeessuu danda'a sodaa jedhurraa kan ka'e masaraa mootummaa keessatti galchee waraanaan eegaa jira. Haa ta'u malee obbo Lammaa Magarsaa erga masaraa mootummaatti galallee muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadii fi paartii Biltsiginnaa wajjin hariiroo fi akkasumallee paartii kanarraa gammachuu akka hin qabne yeroodhaan obbo Lammaa Magarsaa dubbataa ture jira. Yeroo darbe obbo Lammaa Magarsaa VOA afaan Oromootiif yaada isaa kennuudhaan paartiin Biltsiginnaa kun qabsoo ummata Oromoo kana ganee jira. Qabsoo ummata Oromoo ganuudhaaf an waadaa galeetiin jira qabsoo ummata kana ganuu hin barbaadu jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa akkana jechuudhaan erga yaada isaanii VOA afaan Oromootiif ji'a 3 darban duratti kennanii booddee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad obbo Lammaa Magarsaa mana isaa jireenyaa Finfinneerraa fuudhuudhaan masaraa mootummaatti galchee jira. Haa taatu malee obbo Lammaa Magarsaa kutannoodhaan paartii Biltsiginnaa kana mormaa waan jiru fakkaata. Gama biraatiin qondaala paartii Biltsiginnaa kan ta'an obbo Taayyee Dandaadha erga obbo Lammaa Magarsaa waraqaa kana ummataaf masaraa mootummaa keessaa baasee erge booddee obbo Taayyee Dandaadha obbo Lammaa Magarsaa ifatti qeeqanii jiru. Obbo Taayyee Dandaadha yaanni obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessa taa'uudhaan akka dhoksaatti waraqaa ummataa fi akkasumallee jaallan isaa kan bara darbee namoota tiim Lammaa jedhamuun beekamuuf erge waraqaan kunii fi ergaan kun kan fudhataman qabne jechuudhaan obbo Taayyee Dandaadha obbo Lammaa Magarsaa qeeqanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa yaada girrisaa fi akkasumallee yaada shanee yookaan ilaalcha shanee qaba jechuudhaan obbo Taayyee Dandaadha obbo Lammaa Magarsaa ifatti qeeqanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaa ummanni Oromoo erga paartiin Biltsiginnaa gara aangootti dhufee waggaa lamaan isaa xumure waggaa sadaffaa isaa keessa jiru kanatti ummanni Oromoo paartii biyya bulchaa jiru kanarraa abdii murachaa dhufee jiru kanatti obbo Lammaa Magarsaa ummata Oromootti abdii horaa waan jiran fakkaatu. Haa taatu malee obbo Lammaa Magarsaa ergaa isaa barreeffama yookaan waraqaa isaa kana ummata isaatiif akkasumallee namoota tiim Lammaa ta'uudhaan beekaman bara darbe obbo Lammaa wajjin hojjechaa turaniif obbo Lammaa Magarsaa erga kana keessatti obbo Lammaa Magarsaadha yeroo dhiyootti wantoota ummata kiyyatti abdii horan qabadhee dhufaan jira jechuudhaan waraqaa isaa yookaan ergaa isaa kana gama duubaa godhuun ummata Oromoo yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Obbo Lammaa Magarsaa paartii Biltsiginnaa kana ganee qabsoo Oromoo finiinsa moo obbo Lammaa Magarsaa hojii mootummaa bakka harka qabu kana gallakkisee paartii Oromoo paartii morkottootaatti daramaa fi akkasumallee ummata Oromootti yaaddoo ta'uudhaan obbo Lammaa Magarsaa garamitti deemaa jira jechuudhaan ummanni Oromoo qalbii fi akkasumallee hawwii baay'eedhaan Dr. kabajaa obbo Lammaa Magarsaa eegaa jiru. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube sagantaan keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Mu'aa Oromoo YouTube sagantaa har'aaf qabanne kan isinitti hime ana Mu'aa Oromooti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya Mu'aa Oromoo YouTube kan Oromooti yeroo baay'ee dhimma ummata keenya ummata Oromoo fi haala biyyi keenya Oromiyaan keessa jirtuu fi akkasumallee haala addunyaan kun keessa jirtu guyyaa guyyaan qabate kan isin biraan gahaa ture ta'uunsaa ni beekama.
daawwattootaa fi hordoftoota keenya Muhaa Oromoo YouTube kan Oromooti video keenya like share gochuudhaan akkasumallee channel YouTube keenya Muhaa Oromoo YouTube subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo warreen taatanii fi namoonni channel YouTube keenyaaf haaraa taatan martinu dhukkuba addunyaa yaaddeesse kana jala rabbi isin haa baasu. Bakkuma jirtanitti mana keessan keessa turuudhaan dhukkuba addunyaa yaaddeesse kana jala maatii keessanii fi lubbuu maatii keessanii baraaraa isiniin jenna. Dhukkubni yaadduu addunyaa kanaa ta'e ilmaan namaa kan addaan fiduu fi dureessaa fi qabaata akkasumallee amantiidhaan kan addaan nama qoodu waan hin taaneef falli tokkichi dhukkuba addunyaa yaaddeesse kana jala ittiin bahuu danda'an yeroo gabbahanii gara manaatti deebi'anii fi yeroo mana ofii keessa jiran yeroodhaan harka ofii saamunaa fi bishaaniin qulqulleeffachuu fi akkasumallee namarraa addaan fagaachuudhaan kana malees gama biraatiin maaskii funyaanii fi yookaan haguuggaa afaanii fi funyaanii uffachuudhaan yoo alatti gabbahanii ol deebi'an qulqullina ofii eeggachuudhaan namarraa addaan bahuudhaan dhukkuba kana jala karaan itti najaa yookaan karaan itti duraa ba'an jiraachuunsaa waan ifa ta'edha. Egaa daawwattoota keenya mana keessan keessa namoota umriin isaanii dulloomanii dadhabanii fi ijoollee xixiqqoo yoo jiraatan irraa fagaadhaa isiniin jenna. Dhukkubni addunyaa yaaddeesse kun namoonni inni haalaan miidhuu fi akkasumallee miidhaa jajjabaa gubbaa gaggeessisuu danda'u manguddoo umriin dulloomanii dhukkuba adda addaa dhukkuba sukkaraa fi akkasumallee dhukkuba onnee fi miidhaa sombaa qaban gubbatti miidhaa baay'ee geessisuu waan danda'uu fi gama biraatiin ijoolleen xixiqqoon dhukkuba kana jalaa dandamachuu waan hin dandeenyeef ijoollee xixiqqoo obbolaa keessanii fi haadhaa fi abbaa keessan umriin isaanii dulloomee fi dhukkuba adda addaa qaban irraa fagaadhaa lubbuu isaanii baraaraadha lubbuu keessanii fi kan maatii keessanii waliin haa baraarruu isiniin jenna. Gama biraatiin mana keessan keessa turuudhaan yeroo keessan dabarsaa isiniin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan teenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga ammaatti kan isin waliin ture ana Muhaa Oromooti. Muhaa Oromoo YouTube kan Oromooti. Sagantaa keenya itti aanu qabanne haga walitti deebinutti gamanumaan nageetti nu tura isiniin jenna.